إذا جرتو سما خنو باسو والنسر رافينو رازق يا قدوسو ولا رزقي بنتي نتي دنقلاسو كابا في كبرها ولدنو ياسو تنسمينو بوفتي تلفانو تاني ولي ديبسي إساني ديبسي بودا وانا رغم كورسيسو كيسان قال كنافي أصل اللي انتاتو نما قدانا دائما بيتي دبي نمتي ممالي نمتي نجراني مرقت jechoon isaan jedhan sillee miira keessa galchuu danda'a. Yeroo miira keessa galchee jechoon nateettillee sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Alaa kun laallattuu diyaasporaa gurguddaa as jira waan ta'eef araara jenna nuti. Araara ramadaanni rabbiillee dhufaa jira. Anjaarsa araaraati jaraa waliin. Zaranyinnatiin biyya arabaa akkuma jirutti ta'e. Hamma bari araaruma sanuu bar mee kallattiin asliin akkana naan jedhee nama as fiddee asliin waloleen tokko jiru bar. namni addeebi deebisee tokko jiru amma nama kuma naroo saani namni addeebi deebisee jiru Doktor Khalifa halle Kanada irraa ol galchi araara bakka riil dubbima araara tana mataa itti godhaa bakka araara buusa. warra biyya arabaati nama nannullee bakka ani bakka bu'ee dhufe warra biyya arabaa irraa bakka maal goota kabiraallee galchaa nama jaarsummaa dubbanna. Horii bade horii jiruuf soqanii jedhan. Sigalee. Horii bade horii jiruuf soqanii jedhan beektaa namoota dansattu bakka tana keessa jiraadha malee ati yoo sadiyyuu ogguu arrabsitu ijoollee komentiin arrabsite jette argitee warroonni dansaan ammootiyyuu argitee jechuma maqaa walitti qabde sanii fi jedhaniitiin wansi komatanii fi argitee warroota kaawwanne odumaa. Sababa barbaadan jarri akkasii. Sababa barbaadan. Amma hireenaa kennitu gabaabsee waan jaarsarri irra kaa'ee waan himatu roorkii jira beeta. Sarmaluu goone gaarii kun fakkaataani. Adeemta Dooktar Turi. Hayyee galatooma. Duraan durseeti asliin ati nama yaadaati nama guddaadha nama sadarkaa miidiyaa kana irratti fi lafarratti illee hojii gaarii hojjechuu hawaasa biratti illee fudhatama qabdu hin qoosiin amma tarii amma siireesilee akkuma nasriitti haasa'u jira akka siireesitti atiin qal'aa ardichi daa'ima maal nama guddaadha boo ganaa taphachuu barbaada nama guddaa manaa min jeenaa kanatu kana fidayyu muka pinaqee afuraa dhoqqee fataa jedhe taphachuu barbaada nama guddaa miti ati gurbaaqee guddaa rabbi siireesii jijjiireera. Kanaaf wanni jiru waan amma uumame amma akka inni ibsaa jirtu kanaan wal qabateeti immooshinii uummata keenyaa yeroo baay'ee yoo argitan hawaasa keenya keessaa namni keenya buuqaa balachuu qaba. Rakkoon saba keenyatti hagar dhaayyuu sakaallaa guddaa itti ta'e wantoota akkanaatitu hidhaa nutti ta'e jechuudha. Namni keenya tokko yoo waan gaarii dubbate tokko ammoo faallaa isaatiin waan hamtuu dubbataa jechuudha. Hamtuu saniin ammoo namni miira keessa seenee akka waan isa irraa hin eeggamne dubbachuudhaan nam tokkee bira dabree hanga hawaasa bal'aadhaa akka rifasiisutti yookaan immoo dallansiisutti nama deemsisaa jechuudha. Kun sochii fi yaada namni keenya sammuu isaa keessaa itti yaadees ta'e osoo itti hin yaadin namatti katabu yookaan namaan jedhutu waan hamtuu akkanaa fidaa jechuudha. Amma Nasriin akka gaariitti kaasee ibsee jira dhugaa dubbachuuf ulfaadhu Nasriin. Amma yoo waan tokko keessatti ilaalle dhugaa walii himuun barbaachisaa asli kiyya. Maaliif kana kaase beektee amma namni si hordofu ijoollee Arabaatii qofaa miti ijoollee teenya Arabaa qofaa miti addunyaa guutuu irraa nama fakkeenyaaf nama biyya biraa jiru ani gara biraa jira. Qalbeessaan biyya Arabaa jira Nasriin garas jira namoonni gajjallaa jiranillee gara biroo jiraachuu danda'u jechuudha. Bakka garaagaraa addunyaa guutuu irraa lafa Oromoon jirtu hunda si hordofuu jechuudha. Selectively yoo gaafa ijoollee Arabaa jettee akkasii yoo keessaa selectively ijoollee Arabaa jettee sababa namni ijoolleen ilma China kaafaan Oromoo dubbatu falammiin China kasaba Oromoo jedhamu jaalatu. Thank you. Amma dabalatee naa kenna. Hayyee. Kanaaf ijoollee kanneen hunda keessaa yoo ammoo ijoollee Arabaa jettee selectively keessaa fuutee akkasitti tutte ammoo xiqqoo namaaf hin liqinfamu namni tokko waan hamaa dubbachuu danda'a.
xalnacha tokkootu foon ajjeessaa jedhan yoo amma ijoollee arabaa keessaa nam tokko jecha hamaa siin jedhe maqaa saniif ijoollee arabaa walitti qabdeetiin tuquun yookaan immoo waa akkas jechuun sun xiqqoo gaarii miti akka an yaadutti wantoota sanniin akkuma araaraa goonee nasriin kun kallattii kaahee jira kallattii nasrii kaahee kanaan walii bira dabruun ammoo amala uumamaatii miidiyaa kanarratti namni waan baay'ee jedhee mataa wal gara galgalcheetiin wal kaasaa maal jettee? Kasara. Nasri qalbeessa ijoollee biyya arabaa bakka wayii dhiifama naa gaafatanii akkas taanaan dubbiin abbaa argatte. An nama itti bakka nama himatu dhabee kan biraa waan jettu qabda. Sunillee dubbii dhugaati. Ansaniin fudhadhaan bakka jaartaa. Ruuza darzana meeqa si haafinnu ruuza darzana meeqa si haafinnu yakka. Waan kan barbaadu alhamdulillah fayyaa qaba. Roosni ganda keessan lamaanuu hin jira nasrii fi aslii fi nasrii fi qalbeessaanii waan akka zamzamaa fi jilli ramadaanaa illee gahaa jira waan akka tabraa kana fa'aa ergaa fi kuntaalaan. Innu amma achi Kanaadaa deema biyya Arabaatti tasin deebi'u jedheeti beektaa tasfaa murateera karaa kakatee galee. Jaartummaan ulaala bakka argatte dubbiin nasri gabaa irraa albeessaa suudirra. Akka sagaleen keenya dhaga'ama. Dhaga'ama. Maal godhe roode? Waalaikum salaam Dr. Khalifa. Jarri kun manguddoon tuni nasrii aanoleetti irraa eegalee qalbeessaadhaan Riljifaarii obboleessa keenya kanas jala jiru kunilleen waan baay'ee siin jaani. Oromoon ogumaaf maaqtuukin jettu kufanii ol ka'uun dandamachuudha. Bakka kufanitti immoo gangalachuun madaa idaachuudha jetti Oromoon. Solloqaa idaachuudha. Bakka kuftee irraa jarjaraa yoo ol kaate dandamatte bakkuma kufte sanii yoo gangalatte immoo akkamittiin akkana kufa akkamittiin kufe bara kanaan deettee kufte madaa biraa siidhaama beeytee. Anyways ati nama yoo ati usaa jette social miidiyaan usu yoo ati dubbatte social miidiyaan hundi kan nama hundi harkaa qabu dubbatu nama guddaa Oromoon qabdu keessaa nama tokko nama fakkeenyaaf roga hedduudhaan special hanga nama 10 takkaaniin lakkaa'uu danda'u. Namni wanni hundi isin harka kufaa jirtu hawaasni rakkoon hawaasa keenyaa rakkoon siyaasaa biyya teenyaa rakkoon amantaa teenyaa waa hedduun nama sooshaal miidiyaa kanarraa qabnu keessaa nama afaan hawaasa keenyaatti jennee nuti eeggannu tokko keessaa hogguun nama yoo isin dubbattan sooshaal miidiyaan hundi dubbatu kun jiru yoo isin rakkoo hawaasa keenyaa dubbattan namni hundi gabbee dubbata. Yoo isin usan rakkoon hawaasa keenyaa namni dhagahu asliin faan hin dubbanne asrii aanolee faan namni hawaasni Oromoo qabu kun hin dubbanne jennee nama usnu nama akkanaa taatee waan akkanaa kana ku dubbattu yoo ani fakkeenyaaf anaaf balleessaa sirraa fudhataa badii anaa sirraa fudhataa balleessa jii hawaasa nasrii aanolee faan nama kabajamaa Oromoo qabdu kun biyya Arabaa keessa jiranii yaa maarree qabdoo cubbatteetu santikka shoo miiraan nama dhagayama namoota jajjabaa biyya Arabaa kana keessaa qabna shamarran Oromoo babbareedduu dargaggeessa Oromoo babbareedaa warreen karaa sabaatiif karaa amantiitiin biyya teenya cinaa halkanii guyyaa dhaabbatanii jira. Isaan komentii jalatti illee si barreessan ati kana afaaniin riipilee godhee balleessanii balleessitee ciifteen gangalittinii amma waasii haamisiin hin jennu ol ka'iitii viidiyoo banii nasrii aanolee irraa eegali qalbeessaadhaan lamati warreen biyya Arabaa keessaa qabnu shamarranii fi dhiira biyya Arabaa keessaa qabnu hunda dhaabbadhu dhiifama gaafadhu badii anaa sirraa kafala. Olkai video bani olkai takkan dubbati waan biraa ormana video bani syariat dan nama dhaabachuu amantii keenya video bole saagira hin banini olkai ni video bani dhiifama gaafadhu olkai menem bore ko nama okay ilma islaamaati olkaanii dhiifama gaafachuu rakkoon qabdu olkai ni bakkuma teessu obboleeyyan isin arrabsanii miira keessa nagalchitanillee ani kan miira keessa to'achuu dadhabee deebi'ee afaaniin isin arrabsaniitu balleeyse obboleeyyan kee dhiifama naa godhaa jedhi viidiyoo banii dhiifama gaafadhu kanuma dubbiin waan biraa takkan dubbatiin takkallee ittiin hidhayin
quftee madaan dabalatini. That's all. Okay, video bani dura. Video nu bani. ol ka'ii san karaa jalaa deemaa baasi jirta ol ka'ii san jalaa baasi karaan dubbatin Dr. Khalifa. Yoo. Ulfaadha isinii. Isin ka jettanii fi obboleeyyan lamaattu wal dhabe namni wal dhabe dhagaa wal darbata malee dhadhaa wal hin dibu. Warri komentii illee homaa keeyrii jedhaniiti miti akka inni jecha isaan ka godhu godhanii inni illee homaa waan keeyrii wayituun dubbanne ummata biyya guutuu sanu bar ardii guutuu walii qabee arrabse osoo homaa akka kaayiroo naxalaa takkitti Afrikaa keessa jirtullee taate biyya Arabaa jechuun biyya kaleessa Saudi Arabiyaatti gurbaan Arabaa tokko yoo geemii taphatu beeytaa nama 649 tulaalaa ture 600 giiftiin inni argate miliyoona 38 Saudi Arabiyaa jira gurbaan sun. Oromoodha yuwa. Amma diyaaspooraan Arabaa kun guutuun osoo warra Kaayiroo jiru kana guutuu wali qabnee as fuune warri Dubaay bichaa warri biyyi Kaayiroo sun fayyu. Dachii jirtu suma kan nu baasu wanni sirraa feenuu raaziq yaa qudduusu